cufaan. Yeroo darbe jechuudha yeroo waa'ee gargaarsaa akkana jedhamee uummata keenya kanaaf jechuudha dhugaadha daandiin wanta hedduu barbaachisuuf nagaan hedduu barbaachisuudha. Kun waa'ee daangaa irratti yeroo hojjetu kun waa'ee karaa barsiisuu irratti wayita hojjetu kaan immoo jechuudha karaa uummata keenya lubbuu isaa ittiin waan tokko sarbaa akka ta'u gochuu danda'u irratti haa hojjennu yeroo jedhamee jedhu. Qaamonni ammaan dura mubii wajjin rakkoo qabanu kan dhimma gargaarsa jedhamu kanarratti guyyaa tokko hirmaatee hin beeku. Kun asiin fiigaa shamireen jechuudha abbaan dhaqee baatee laayivii irratti maallaqa guurrachuudhaafi nyaatanii maallaqa maal ta'uudhaafi wacciti jechuudha gaafa waa wayii dhaqee ka'u jechuudha jara keenya. Hattuu namanaaf waa iyyiti isinii garaa jira miti. Amala walii beektiidha. Shira isaan ittiin deeman sanaaf waan tokko hin beeku hin jiru. Keessuma koo rabbiin na beeku ummata sanaaf waan ta'u jedhu kun olaatee abdii artiistuu Faatillee keessa jirta. Tokkichi darraa kunis waa hedduu guyyaa sana dubbachaa turre jenne laayivii gargaraa namoota dhiyeessee yaada uummataa fuudhaa turre jechuudha isinii galee. Amma warri jechuudha karaan akka banamuuf sagalee na taamu jedhamus namni irraa dubbatu hin jiru. Geemisiitti deebitee Maammadoo Faateen si teessee wal jala janti. Teessee waa'ee geemitiif sheerii kooppii linkii godhaa jetti. Hafe. Waa'een uummata kanaaf gargaarsa jedhamu kallattii ittiin uummanni keenya kun waan nyaatee dhugee buluuf diida keessa bulaa jiru kun karaatti deebi'u waa'ee isaa dubbadhaa inni jedhamu hunduu dhiise mana isaatti galee geemii isaa taphata waa'ee daabbaa fi intinii dubbata. Sinii galaa jira miti. Oromoodhaaf waan aanan fakkaatanii nama maqaa balleessuudhaaf nama xureessuu malee ofii immoo isii kana waan tokko hojjechuu hin danda'ani taa'anii ofii isaaniitti dhidhiqatanii babbareedanii baagiraawundii bareeffatanii Oromoo kanaaf falaach qoraajii ta'u jechuudha. Oromoon kun beekee abbaa biddeenaa baay'atee jedhe. Abbaa biddeenaa jechuun maali? Kan sin dhalchine kan dhiigni isaa si keessa hin jirre jiraachuu dhugdu sobee masiif abbaadha jedha orma biratti. Garuu nyaachuu dhuguun beela'uun daaruun kee isaaf anjaa miti dantaa isaatii miti sii galee. Keessattuu miidiyaa kanarratti ijoollee durriyyee Oromoodhaaf akka waan daandii kana hunda muree baasu wayii ta'anii waa murteessan jechuudha. Gotte duudaa keenya kan waa tokko hin beekne ana dabalatee fayyaalessa kana of jala hiriirsifatu waanuma jarri jedhan jala deebi'ee harka rukutalamu. Dhugaa keeti akkasii akkana yaaduma isaanii fuudhee olii gadi facaasa. Waa wayii bitaa mirgatti ilaalee madaalee kee waa murteessuu hin danda'u. Har'a hafee wanti hunduu uummanni ammallee rakkoo keessa jira. Wanti waan tokko jijjiiramni dhufe hin jiru. Rakkoo gadadoon uummata kana ammallee ittuma fufee jira. Xiqqoo isaatu silaa yeroo uummanni miira keessatti jiruu fi yeroo uummanni waan tokko uummata kanaaf yaadee waan tokko gochuu danda'utti wanta godhamuu qabullee maqaa xureessisanii darbanii akkasumatti jechuudha ummatichi kun rakkoo irratti rakkoon itti dabalamee dhagaa keessa jiraachaa jira hanga guyyaa du'u eegaa jechuudha. Kana bu'aan keenya. Innaa wanti guyyoota lama sadan darbe keessatti dubbatamaa ture hundi keessanuu dhagaa turtanii jettan. Karaa uummata keenyaatiif wanti ijoollee warra gama Amaaraatiin jechuudha miidiyaa kanatti sochii godhanii Oromoo irratti akka yakki akkanaa kun raawwatu jechuudha qindeessaa jiru jechuudha. Akkaawuntii isaanii gubaa deemaa yeroo jedhamanii dandeemee fooloo godhee keessaa deebi'a. Dhaloota fayyaalessa kan nama fakkaatee ashaangulliitii uffata itti rarraasan ta'ee jedhe kun sinii galee deemii riippoortii godhii yeroo jedhamee jedhe deemee fooloo godhee kooppiliinkii godhee dhiisee achi deebi'a. Jarri akkaawuntiin ol guddataa fi daran jechuudha beettee dabaa fi hammeenya Oromoo irratti dalagdu kana itti fufti jechuudha. Maashaallah. Mootummaa wajjin rakkoo uummanni kun qabu toltus baddus akka bulle mootummaanis arrabsame. Uummata kanaafis waa ta'u tokkotu qaamni waan tokko wayii godhu wayii akka hin goone karaa hundaan isa bosona jiru arrabsame isa masaraa jiru arrabsame. Ofii waa gochuu hin danda'u ofii wal ijaaree waa tokko jijjiiruu hin danda'u usee dhiisee hojii isaatti deebi'ee. In kolfita yeroo dirqii wayii qabee jedhu waan dubbatu yeroo wallaltu wallaahi kolfita waan tokko wanti gootu hin jiru gaa. Osoo hin jaallatin dirqii kolfita. Dhugaatti maammee dhugaara wallaahi dhugaatii dubban. Wallaahi ani uummanni miskiin kun yeroo rakkoon irra ga'u nan dandeessu beektaa waan kakattee waa keessaa baatee kaatee waan itti deebisee moosii galchuu jira dirqama wayii galcha. Amma waa'ee manni shawaa rakkoon dhaga'ee jennaan argiteettaa xiqqoo si baadiyyaanii koo yeroon tokki jiru ol jedhaadha. Nan iyyee beektaa ani kanan iyyee fi akka uummanni sagalee ta'ee dammaqee dhaga'ee sagalee ta'uuf. Akkuma ati beektu akkuma kun artistii tufaanii beeku gargaarsa maaloo jedhamee argiteettaa jennaanii. Gargaarsa irratti xiqqoo
mee uummata dhalattoota naannoo sana gaafannaan jedhe malee gargaarsa godhamu gargaarsa kottaa mana kottaa isaa wannan jedhen jiru. Namni waan akkasii dubbatan jiru gargaarsa godhamu hin jenne uummata kanaaf maal wayyaasa jedhu hin da'umnuti. Ofii keenyaaf salaalee deemna jenne waa'ee daandii sanaan beeknu. Ofuma keenyaaf ati guyyaa sana barumsa deemna jettanii abbaa intinaaf wajjin jechuudha. Mucaa eenyu maqaan isaa abbaa geexeef wajjin jechuudha. Jarjartanii nan indoo martiisu tufaan kan sila dubbachaa jiru waa'ee dhuma kanaati. Isa borii deemna waan dandeenyuun qarshii kiisii qabnu walitti kufannee uummata keenya ijumaallee deemne ilaalla jettanii isin dubbachaan turre. Mee obsaan tasgabbaa jedhanii. Mee dhiifaman hoggalchaa mubee maadhiif tarree mee qorreen illee nukkubsatan hoggalchaa maadhiif tarree uummanni keenya beelaa jiraadhu maara. Qoleesse ko. Mubarak wani nama guddaa nama gochaa tas keessa jira mubee nama guddaa nama gochaa tas keessa jira gumaa nama seenaa nama jabaa afaan tokko qofa nagaa irraa fudhu gumaa shoo mucaa jabaa humna ilma Oromoo jabaa. Welcome gumaa hayyee. Seenaa wallaalee mangistii ko. Gumaa dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaadhaa obboleeyyan dhiifama taayitumanii yaada keessan dhaggeeffataa jira. Dhugaa dubbachuu taanaanii gochi sirratti hojjetamaa jiru kun mubee itti deddeebi'eetuma gaaffii guddaa nutti ta'ee si qofa miti gaa ijoollee hedduurratti wama Oromoodhaaf sagalee ta'u gadi ba'ee namni jarri dhiibbaa irratti hin godhin hin jiru. Wanni kun immoo kan inni dhufu garuma sooshaal miidiyaa kanaan asirratti gadheen abbaan arge dhuftee gaafa siin afaan namatti haqattu namni eenyummaa namaa hin beeknee fi namni maalummaa namaa hin beekne gaafa siinii akkas si wajjiniin wallaansoo qabdu garuu gaaffii guddaa nutti ta'e dhugaa dubbachuu taanaanii hedduu jechuun harkaa bade mee sinan dhaggeeffadha haasaa isinii dhiiseera. Ulfaadhoo gumaa koo hanga rakkootiin obboleewwan kiyya eeggaddaa nama 1,200 irratti uummanni keenya gargaarsa siin fedha kan jedhu kaafamee jennaan waldaan tokko tokkos na dubbisanii jennaan ani keessaanis wanta hin jedhe dhiifama naa godha waa'ee gargaarsaa kana ani gassii irratti namoonni jala jiran ilmaan Oromooti. Ofii kootiif dhukkuba rangalaa jira mee waa'ee gargaarsaa kana irra ammaaf tasgabbaati. Uummata kana sagalee taanee karaan nuuf banamu kan jedhu sin karaa banamu gargaarsa immoo akka uummata shawaatti an obbolaa kooti haadholii kooti abboolii kooti xiimeetan 10,000 isa taatu 3,000 isa taatu waan hin qabu waa biraan bituu dadhabe bishaan shigii 5 ilma bitadha bishaanuma harmee achi taanii dheebotaa jedhanuuf bishaan obaaseen viidiyoolee waraabee akka uummanni sagalee jiraaf ta'u rakkoo jaraallee baree deebi'aa jennaan abbaan geexee na waliin jira. Mubee nama 10 wayiin taanaan nus deemuufi si waliin deemna naan tole jennee atisi maammee bakka mubee akkama jedhamu kanaa miti seera qabaa calluma jedhanii kaanii deemuun hin jiru jetteenaan kalaas keessaan dubbanna jennee maal keessaan dubbachuu nutti dhiisan obboleessoo. Warri ana gaarreeffatu warri jibbaa koo qabu akka sagaleen uummata shawaa ukkaanfamu godhe. Feemasoota tiktokii warri kaayiroo nam tokko hin hafne wala aslii wala maakii wala waan ofii koo jawwee akka waan Oromoo kanaaf guutuu jechuudha isaan dharraanu abbaa feetoo ta'e feemasii taatee maal ta'e dantaa namaan qabu baay'isawee faayidaa Oromootii jedhee takkaa miidiyaa irratti hin hojjenne wallaahi sodaa nam tokko hin qabu jibbaa nam tokko hin qabu dhugaa garuu istireetiin ba'ee dubbadha. Aslii Oromoo maakii waan ofii koo jawwee dhufanii jechuudha laayivii sanuti guyyaa sana mana kanatti dubbannu akkaawuntii keessa 1,000 miliyoona 1 nama 200 ofirraa qabu sana jechuudha ilaalanii ka'anii gubatee erga jedhee ka'ee booda mana keessa gootettanii mana koo dhuftanii jettan. Gassii irra ta'anii na dhaggeeffatanii waan ofii koo jawwee yaadatu yoo ta'e dhuftee gassii seentee kaatee haasaa guurrattee osoo waa tokko hin dubbanne kan jettee dhattee viidiyoo waraabde deemte. Warra maallaqa namaa saamuudhaa jedhee birrii jaachuudhaa jedhee maal ta'ee guggubattee jechuudha caraantee miidiyaa kanarratti. Sila maaltu deemaa jira Oromoon kun? Yoo si wajjin rakkoo qabaatanii jedhamu baarik yoo si wajjin rakkoo qabaatanii ani guyyaa tokko waan gargaarsa jedhamu irratti hirmaattee hin beeku. Takkaa guyyaa tokko ofii kootiif jechuudha sii galaa jira miti gargaarsa baasaa jedhamee wanti mana kootti gaggeeffame hin jiru. Dhimmi kun dhimma waan laayifiin jala muramee footoo kootiif footoo keetirra kaa'amee deemaa ture. Dhimmi kun dhimma hawaasa keenyaati. Irraa dubbachuudhaaf ana jannaa kootiin dubbadhu darbee ka'ee dubbadha jedhee dhiifama mubee darbee ka'ee dubbadha ammarratti uummanni gubaa hawaasaatiif jira waan ta'eef dhimma parsanaaltiin dubbadhu dee waa'ee koo hiree callisee dhiisee jedhe abbaan fedhe ol kaatee waa'ee koo kaasuu hin dandeessu waan ragaa hin qabne tokkotti jechuudha sii galee
Yeroon itti dubbadhu qaba jedhee callisee dhiise. Deemadhu ati. Sagalee taanu egaa warri nutu mataaf sagalee taana jedhanu sagalee taanu hin jala calliseen tokkoffaa akkaawuntii kiyya nan dhabee argitaniittu uummanni isin taajjabaa an iyyee jennaan iyyame wanni kun dhugaa dubbachuun firooman kutu turkii taa'ee baariyaadii koo namni ittiin dubbisuu dhufe sana ajandaa Afrikaa jijjiiree waa'ee kiyya dhiisee quuqqaa meeqa baadhee quuqqaa koo dhiisee waa'ee uummataatti deebise beektaan nama hedduutu maal dubbata laata mubaarak maal jedha erga yaalamee kee maal himata laata tu jedhanuun dhiisee waa'ee uummataatti dabarsiyan waa'ee koo jechuudha si galee achiis immoo finfinnee galaan jira finfinnee keessatti illee nan dubbadha waan kana uummanni qalamaa jireenyaan fedhu jedheen dubbataa turan xiiqiitti dhaangutame jechuudha. Dhufanii kan kana sana jechuun nan dubbataa suuraa kootu irra kaa'amee deema hattuu daawun minaamin amman yooni gadi ba'ee waan kanarraa maabiraadhaa kennee dubbadde hin bareedu si galee gidduutti uummata sagalee dhaba ammas dubbachuun barbaaduan si galee namni waa'ee maallaqaa dubbate hin jiru hattuun immoo anatuun ta'in warra maallaqaa uummataa walitti qabee ka'ee bakkaan itun ga'in hisaabuu dhiisee bade tattudha malee ani gaafatamee dhiyeessee tokko tokkoon kunooti maallaqni keessan jedheen alhamdulillah keessaa cal jedhe malee haddas hisaabuudhaaf qophiidha boris hisaabuudhaaf qophiidha hisaaba uummataa jechuudha yoo na bira jiraatee jedhe kennuudhaaf qophiidha garuu yoo namni cal jedhe anaan mana hubachuun booddee haasa'ee jettanii waan tokko hoon haasa'e waggaa tokko irraa iyyitu gatii ta'eefi tuttuqaa kana dhiisaa an kabaja uummata kanaa qabuuf an calluma jedhe malee gaafuma sana gadi ba'ee eenyu waa'ee gargaarsaa gaafatee eenyuun inni ani numaayyuu ijoolleen na bira turanii akkaawuntii kun miliyoona tokko 200,000 gubanne maallaqa maal ta'e jedhamnaan maallaqa guuramuu jammaree mubee naan jedhani annan dhowwaa ture maallaqni guuramu faannoon nu buqqisee maallaqa kennu faannoon nu buqqisee maallaqa walii buusunu akkamatti ta'a amma yoomitti jarri dhattee nu buqqinaan nu dhannee wal dhaabna maaliif aarii nutti dhagaamne wayii keessa jira malan dhimma maallaqaa yoo akkoon kee miilli sitii fi harkisi wal fannifame na kanatteyyuu maallaqan godhu si galee nama aman ilma namaati man kaleessa waan dhudhuufaa turte hunda dhaqii mana keetti guursisiif abbaa barbaadde ilma namaati sammuun na hojjetaan namaan kaleessa dengada sinnan obsee irra darbaa ture kan miidhamu miskiina isa harka qalleeyyii sagalee hin qabnedha jedheen ciniin nadhee deemaa ture si galee kan miidhamu isa bilbila Afrikaa hin qabne akkaawuntii hin qabne waa tokko hin qabne jedheen deemaa ture malee jechuudha warra sirraa afaan bannu warra sirraa na arrabsu warra sirraa na xiqqeessuu barbaadu irra kannes rakkatee hin beeku kanaaf warri immoo dhufanii natti bu'aanu rakkattoota jedheen callisuun koo waan biraa fakkaachuun qabu sagalee hawaasa kanaa dhossamuudha iyyamaa ture ishii immoo anis akkaawuntiin jalaa gubatee guyyaa meeqaa haasa'ame ergan tanaa eenyaa haasa'aa jira warri uummata taanna uummataaf sagalee taana uummanni shawaa gargaarsan fedhu tokkoffaa eenyuun uummanni shawaa an sagaleen ittiin uummata shawaatii gargaarsi haa godhamu jedhe yoo jiraate annan gaafatama hin jenne uummatatu gargaarsa barbaanna jedha malee geesse uummatatu gargaarsa barbaanna uummanni keenya ijoolleen dhalattoonni naannoo sanaa yoo gadi baate gargaarsa barbaanna jette akka nama tokkootti nan gargaarsisaa mana kootti ka jedhu anatu beeka namni na giddisiisu hin jiru ana si galee mamme na taajjabi baasii barreeffamaan si barreesse feetu maalan siin jedhe ammaan waa'ee gargaarsa wallaahi dhugaa malee kijibarra hin deemu wallaahi baasii fi asirratti kennee keessan barreessitanii waasaappiidhaan mamme dhimma gargaarsarraa ani sinaasa'u hin jedheen ati sinaasa'ini warrum haasaa jedheen wallahi mamme akka hin barreesse isin agarsiisuu danda'a mammeen jechuudha waa'ee gargaarsaa dubbata Rabbina kunoo barreeffamni koo bira jira barreeffamni isaa bira jira amma sidii baasuu danda'a jechuudha amma waa'ee gargaarsaan dubbanne garuu yeroo gadi ba'ee ashmurii arrafamu sidii galee beekaa wanta callise akkaawuntii keessa dhabee wanta callise ummata kanatti anaaf qaaliidha ummata kabaju eenyu jaalatti isuma dhuguma
Anna mana kabaja male. Namana kabajne kabaju de kama kabar. Sini gale. Kale sa denga de ronni suuraan kiyya irra kaa'ame haasawaa ashmuuriidhaan suuraan kiyya irra kaa'ame deddeemu arguu dhabeetu hin ta'in sagalee uummata kanaaf kaamsuun barbaadu kan guyyuma laman an callisetti sajjalanii mool galanii bara dhageesse guyyuma laman afaan qabadhe immoo ammoo wanta faana qabeen jecha namaa maalootu hin taane akkaawuntii kiyya cufame kanaan nan jibbe seenu sigale challuma jedheen immoo taa'e ishi akkaawuntii kaan gubatee dhabdi baay'ee gubatee challuma jedhee taa'e namto ko nama gadi be haase mon argine wansi de busi no ta saaf ummata kana ummata keenya warri jedhe kalesa ashmuri asatore gadi be le wonni kijitu afufu fakkeesitu ayyalalatu wallahi summa wallahi kama ummatati bim ko kama ummatati bim imma ofisi di warisi wango de bari futu mare kama ummata to kaba to bi bade wa to badu bada asai kalesa ashmuri wa me jala to tamale kabrawo ishawangam brawo idala tenjuru nala mushakla kechu Iti ati jettin sinjira ajesse eeggattoota fakkeessitoota miidiyaa tatabaabaatii obbeetta mubee maamme nuti amma mee nuti wanti nuti dhaammannu ijoolleen akka ganda sanaas ta'e akka ijoollee tuulamaas ta'e nuti mubee yoo rabbii beekta warri aadaa qabdan nuti wanti nuti dhaammannu akka namummaatti nulleen tuffatinati nuti ijoolleen shawaa akka gandummallee jedhiinati Oromoo kutaa kudha tokkotti an dhaammannu ijoolleen ganda sanaa yookaan ijoolleen tuulama ta'eeyyuu garri ni torkiin hin jirre an viidiyoo dubbatanii miti nookiyaan qabatan kan bishaan hundunne kan biyyee waan nyaatu dhabe biyyee nyaate dubartiin ulfaa daanni xixiqqoonan baala warqee baala irratti da'uu dadhabdee duute jira dhugaan saniin jedha akka namummaatti yoo rabbii beekta yoo dhuguma namummaa sinirraa qabaanne ar'allee kaleessallee wanti duuti uummata kanarraa dhaabateen jiru uummata darraa bichaa miti bakki affanamee guyyaatti 5 6 20 30 dhumu jira kan sagaleen gadi hin baane kan viidiyoon akkatti waraabamne yoo gara magaalaa dhuftee dubartiin hin deessinya jette 5 fiddan jedhu yoo gara gadi deebi'an immoo kaadiree mootummaa ta'edhu jidduutti uummanni keenya nuti namni hedduun maatii keenya dhabne hedduu jira. Namni obbolaan keenya ijoollee 2-3 irraa dhumee nuti gubannee mana namaatti guddisaa jirru jirra. Yoo nama taatan uummata kanaaf bishaanuma nuti hanga qabnu nuti gubataa marqaa gubataa argan nama ibiddirra bu'eetu bu'a. Odoo akka kooti birrii 5 waa ta'u guurtanii uummata kana dhaxxanii bishaan bittuuf namni guddaan beelan obsa ilmoon hin obsitu daamni sun akkatti daamni xixiqqoon nama san jala jirti. Oromoon odoo beekee kana laaleffannoon kan isi gogaa keenya akka horiitti otoo lubbuun nurraa hiruu nurraa kaasaa jiru. Sinii galee guyyaa 2 torbee tokkoof asirraa hunduu bu'a. Mataa korrayyuu ka'ee hunduu gola ofii keessa. Leensee koodiifama naa godhe afaan itti si qaba. Akkana sagalee kaleessa uummata keenya ta'a turetti waan tokko siidhaan barbaada. Uummanni keenyas ka'ee ofirraa falmatu. Warri naannoo sana alaa biyya keessa hin jiraan. Wallaahi waan barbaade naa kabalchisu. Uummanni nama isa bikkisu hin beeka bareechi. Nama isa bukkisu kana ofirratti ni siin kaleessas duris seenaa kanaan hin beekamu. Anamma waa'ee gargaarsa faannoon nama keenya bukkiftee jennaan namni keenya qubachiifamu sirii galee nagubaa jira. Inni maallaqa kennusi waan biraa haa kennu. Ulee haa kennu waa biraa haa kennu malee uummanni sun deemtee uummata keenya bukkiftee jennaan nummoo wayyoo jennee maallaqa walii kennu. Mubee gaafisi gaafa dana dhorkiin mubee kiyya obboleessa dhaali waan tokkoon sitti narraafiti yaada koo narraafiti. Jarri ilaala dhaggeeffadhu. Yoo Oromoon dhaqee sabaaf sablammoota keessa jiraate dhaggeeffadhu. Yoo Oromoon dhaqee sabaaf sablammii keessatu jiraatu buqqifamee dhaggeeffadhala. Buqqifamee jedhe dirqama Oromoon bira dhaabachuu qaba. Bakka inni buqqee sanaa fidamee Oromiyaa keessa galfamee lafti abbaasaa kennamee fi qubachuu qaba. Jarana lafa ofii irratti lafa lafeen abbaan itti cabe lafa dhiigni abbaa itti dhangala'e irraa finxaaleeyyiin dhattee uummata kana buqqiftee jennaan sigalee uummanni immoo gadi ba'ee gargaarsa goona. Jarriin buqqifti nun dhaabna maal jechuudha? Uummanni hadheeffatee ka'ee
gochaa kana balaaleffatee abbaa fedhe haa ta'u maa mootummaan ta'e sini galee balaaleffachuu qaba. Lafa abbaa isaarraa buqqifamuu hin qabu. Dhaqee kan namarraa hin qubanne waa namaa saamee hin qubanne akkamitti faannuun buqqifte jennaan nu dhaabna. Kanaan na guba akkana jechuun kun immoo uummanni buqqee kun hin gargaaramin jechuu miti. Sini galee uummanni hin gargaaramin jechuu miti. Eeggadda waan waa'ee gargaarsaa hin dubbanne ijoolleen shawaan ataa jabdu nan dhaqaa jedha nan dhaqaa bor isa borii deemeen jalqaba waa'ee dhaqiitii irratti kan dubbatame mubee jalqaba waa'ee dhaqnee ofuma keenyaaf akkuma boorana yeroo dhaqnu sana jechuudha kunoo artiisti tufaan nu keessa jira namni guddaan obboleessa boo yoo dubbataa jiraanne tufaan artiisti tufaan nu keessa jira. Maalan jedhe yoo dhuguma uummanni shawaa kun isin gaddisiise tuulamni asirraa buqqifame gadaryatamee muuzii oomishee maangoo oomishee finfinneetti dhiyeessaa waa meeqa oomishee finfinneetti dhiyeessaa galata dhabee waardiyyaa taasifamee finfinnee keessatti galata dhabee waa meeqa ta'e erga dhaqamee mochitti buqqa'uu ta'e mala tokkoon sinii kennaan jedheen yaadattu yoo ta'e amma sana deemeen dubbataara malan kennu miidiyaa irratti gadi baanee gargaarsa godhaa uummata kanaa jennee uummata nu buqqise kanas gammachiisuurra qeerroof qarreen naannoo Arsii jirtan naannoo Harargee jirtan Jimmarraa kutaan 11 ka'aati Ayisuuzii makiinaa qixqixee yookiin immoo awutoobusii keessa teessanii hin deeminaa. Ayisuuzii eeyyamsiifadhaati. Ayisuuzii irratti namni 50 kutaa fe'amaati qeerroof qarreen. Yaa uummata shawaa isiniif jirraa. Qaamaan achitti argamne ani na argamaa isis deemaa argamaatti noo kam minne tol ijaarree deemna. Isiniif jirraa. Quba isin qabna. Abbaa isin buqqises dhageenyeerraa. Inni du'es nutu du'e. Jennee yoo jenne uummanni naannoo kanaas uummanni Oromoo quba nu qabaadhaa jedhee gammada jennaan uummanni gammadee karaa nu barbaadaa jedhe. Bakka meeqanatti dawwalaanan ijoolleen jecha jedhe kun yoo gargaarsa fidaa biyyatti kennaa yookiin immoo waan biraa ta'e dhiifama na kolchaa. Anna kanatti iyyuu gargaarsa keessa ittiin galuun. Dhageessanii warruma gadi ba'ee iyyaa jiru ha gargaarsisu wannan barbaadu miskiinii gargaaramuudhaan. Sidee galee haati hiyyeessaa tokko gadi baatee narra kadheettee harka duwwaan galin ha gargaaramtu. Rabbiin biraa argattan sidee galee yoo waa gargaarte. Akka waanan gargaarsa uummata kanaa kottaa godha. Gargaarsa uummata waanan hin jenne natti maxxansuuni hin barbaachisu. Kanaaf uummata kana sagalee dhorguunis dhorgitanii dhorgameera dhorgameera. Viidiyoon olii gad deemu uummata kana akkasatti erga nuti ittaana uummata kanatti jettanii maa gadi baatanii sagaleen ta'erre maa calliftanii galtarre isin ajandaa keessan eegalattaniittu. Uummata jibbaanaa qabdanuuf uummata hin dhiibinaa. Mubaarak waa'ee shawaarraa haasa'uu hin danda'u jedha ifaan ifatti kottaa dubbadhaa isin hin dhiisa sana booddee uummanni isin eeggatu. Jibbaanaa qabdanuuf jecha ajandaa uummata kana jijjiirtanii keessaa galtan. Eenyu gargaaraa jedhe. Please mamme gadan bu'aan amma please na waamu waraboonni wanti nuti dhaammachuu qabnu qoonqoon nama hin ciibsitu. Namni guddaan hin ciisa. Namni ilmoo qabdan. Namni dhiiga Oromoo taatan. Namni dhuguma Oromummaarra dhalattan qaamanis dhaqaa amma qabdanis gargaara. Rabbii jedhaati uummanni kun daa'imni xixiqqoon namaan teessu hanxannee du'eefaa jira. Silkiin hin hojjetu waan ta'eef karaa meenyuti irraa dubbate gad ba'ee dubbate. Nuti maatii dhabne maatii keenya dhabne ijoollum taftee haa guddatu. Bishaanuma haan qabu haa kennu annabe haa dhiisu. Please rabbii jedhaati rabbiin lubbuu isinitti uume qoonqoon guyyaa lama nama walitti daa'ima xixiqqoo. Yaa Oromoo maalo yaa Oromoo hanqalamanirra immoo kan qoonqoon dhumanirra eenyuma yaadate erga dheengaddaati eenyutu irraa dubbate. Bakka abbaan fedhe haa jedhu jecha namaa laaltanii uummata keenya uummanni keenya nu argaa karaan jira. Annan naqa jedheen sobduu ta'ee finfinnee keessa taa'an gifti go namni meeqa maala godhi dinaan jedhaa jira. Anaan buloo ijoolleen dhalattoonni nageessuu didan nageessuu kennan. Tufaan irraa dubbatu waan kana waan yeroo darbe tureetis waan itti deebiin isaa tufaa dubbatu keessa jirta waan ta'eef tufaa dubbatu. Akkana haa goonu nuti dheengadallee kan dubbanne waan inni irraa jibbe tokko Maammadii kiyya maalan jibbe seete. Nuti waa'ee gargaarsa qaama beekamtii qabaatee sadarkaa mootummaatti beekamtii qabaatee heeyyama seeraa qabaate malee saba gargaarsituudhaaf adeemsi jira bu'uura seeraa qabaa. Waa'ee sabaa gaafa dubbannu ulfaatadha. Waa'ee nama dhuunfatii miti gargaaramu saba. Kabukkee haadha teenya kabukkee boleettii teenya kabukkee kan du'etu awwaalcha dhabee qabeenya dhabee beela keessa jira hongeedha waa baay'eedhaan miidhamaa jira namni akka maleetti jira.
Wannatu waa baay'eetu bade amma maaltu bade tarsiimootu dhabame. Ammas ummata darraati sagalee ta'uufiyyuu akkamitti gastii kamirratti akkamitti sa'aatii kamitti wal faana sagalee ta'uun hin danda'ama. Eessatti jennee waliin ta'uun hin danda'ama. Waa'ee gargaarsa yoo taate immoo waldaa tola ooltummaa salaalee masarat dhaaba afaan poostii godhanii jiru. Miidiyaa hawaasaa irra dannaa jira. TikTok irraa arrabsoon baay'annaan gara Facebook fi weebsaayitiitti deebi'ee jira. Isaan itti deemaa jira warri heeyyama gahaa. Deemuutti hin danda'an akkaataa dambii ittiin bulmaata waldaa isaaniitiin warri waldaa tola ooltummaa salaalee beeksisa karaa miidiyaa hawaasaa hundaan maxxansaa jira namoonni feemasoota jedhaman keessattuu sabni biraallee akka gaazexeessota biyyoota alaa gaanii maxxansaa jiru. Garuu wanni bade maalinni yeruma jalqaba dheengadda maaltu bade dhalattoota darraa kataatan koottayi. Dhalattoota Oromoo kataatan koottaa jechuu qabna nuti. Waa'ee dhalataa darraa yoo ta'e dhiiga keenya achitti miidhamee haadha keenya achitti miidhamee nu hundaafuu haadha. Ijoolluma darraa jennee gas irratti tolfinnee keessummeessu nu mataa isaa dogoggora. Maaliin rakkina Oromoo hundaati miidhamni miidhama Oromoo hundaati boo'icha keenya hundaati. Gargaarsa yoo ta'e sa'aatii gargaarsaa mana garsiin eeyyama argatetti. Amma sagalee ta'uufiyyuu wal dhaga'uu danda'uu qabna nuti. Namni maal godha? Siyaasa baatee dhufa. Kun mootummaa arrabsuu dhufa. Kun warra bosonaa arrabsuu dhufa. Kun immoo asirraa maal cibaarta karaa dhaqii banisiin jedha. Kun immoo faanoo biyya fitaa jira akka hiituu nama ajjeesisiin jedha. Kana keessatti beekaa nama beekatu jira. Nama jabaatu jira. Nama dabaatu jira. Namni waa'ee hudduu haasa'uu bare waa'ee lubbuu haasa'uu hin danda'u. Jaalattus jibbitus. Gorsa Dr. Mahammad Rashad Abdullee. Gorsa Dr. Mahammad Rashad Abdullee na gorsa keessa nama ta'uu yoo barbaadde qaawwa ollaa udaanitiif bakka hin kenninaa jechaa turan. Har'a namni waa'ee hudduu haasa'uu barbaade waa'ee lubbuu haasa'uu hin danda'u. Asirra dhufeetillee waa'ee ajandaa sabaa ajandaa dhaloota asirra beeyaasa. Ajandaa godhate dhimma lubbuu dhimma haadha teenya du'aa jirtu dhimma obboleettii teenya du'aa jirtu dhimma dhiiga dhangala'aa jiru dhimma saba keenya bo'aa jiru ajandaa godhata asirra dhufe. Akkatti hin deemis hin jedha. Akkatti naa deemis hin jedha. Nuti siyaasaa miti kan nu dhibe beekaa. Siyaasni abbaa qaba, bakka qaba, akka qaba. Akkamitti biyya arabaa teessee mana madamii teessee ati waa'ee siyaasa hin tasirra deemtee obboleeyyan teenya baay'een takka takka. Har'a dhuftee tiktooka banattee akkatti waa'ee siyaasaa dubbattu. Anu waa'ee siyaasaa dubbachuudhaaf bakkan qaba irraan beeku waa'ee siyaasaa. Siyaasni Oromoodhaa beeytanii summiidha. Summii nyaachuu qabdaati, of qopheessuu qabda. Gaafa Mubaarakiin akkana jedhu barani har'a waa'ee siyaasaa keessa galtee waa'ee biyyattii gaafa dubbattu ufii keetii wareegama kabalteeti. Waraansa caalu miidiyaan mataasaa. Asirraa uummata darraatiif uummata keenya buqqeef sagalee akkamitti haa ta'an. Dhaabbileen eeyyamaa fi beekamtii qabanii akkaataa gargaarsaa oo fidanii sagalee ta'an sagalee akkamitti haa ta'an. Laal tarsiimoo qabaachuu qabna nuti mataa keenyan. Gaafa fakkeenya Mahammad Aljeeziraa gaafa mana saabanu naamusa qaba. Namoota gartuu garaagaraa keessa siyaasa garaagaraa keessa ilaalcha garaagaraa keessa jira walitti fideet mana isaa keessatti hogganee dubbata. Waan hundaa to'atee jechuudha. Nuti garuu tokko asirra gahee waa gargaarsoo kaafte dhaabaa deemati karaan cufaa hosin jedhe asumarraa boqofnee wararrabsaa oolu. Karaan cufaadha. Akkamitti karaa barsiifne wal faana sagalee haa ta'an wal faana haa dubban wal faana waan hunda tokkummaan haa deemnoo jenne asumarraa jalqabaa jechuudha. Malee asirratti dubbatee namni dheengadda nama fooloo 400-500 qabu ta'ee kan eenyummaa koo hin beeyin ol bayani gaafa Oromummaa keenya tokkummaa keenya wal faana haa hiriirru wal faana akkaataa namummaa keenyaan gaafa haa deemnu jedhu anasirraa gabbee nama ajjeesaa ammumarraa hin jalqaba jedhe mucaan dheengadda gaafa Mahammad Hussein argite. Laalika seera akkamii keessa jira nama ajjeesii kan jedhu hojjette amantii kam keessa jira hojjette gaaf biraa itti gaafatamtee labsii farra shoror keessummaa jedhamuun hidhamtee fannifamuu dandeessa abbaa dhufee siiduu hin beeku. Nuti biyya keessa teenya gaafa dubbannu bari bilbilaaf daataa bananneeti daataa bitanneeti dhoobannee beelofneetti rakkannee waa hunda taaneti. Gaafa asirraa qabbuune bilbila meeqan nu bilbilama arrabsoo meeqan nutti jira diina meeqan nutti jira akka gaaddidduu keenya shakkaa jiraachatti. Har'a Oromoodhaa hantii yookiin haasa'u kun afaan Oromoo bari kun Oromoodha gaafa jette dogoggorteerta. Nuti kaanoo Amaaraa kililii keessa jirta finnee jirra isin warri Oromiyaa keessa jirtan afaan Oromoo beeytan koottati nutti agarsiisaa jechaan turre dheengadda afaan Oromootiin baanii alaabaa isaanii mataatti hidhatanii viidiyoo nurratti hojjetanii waa meeqa gochaan turre kanan dhageenye ammasin. Miidiyaa hawaasaa hunda hordofaa jirtanii afaan Oromootiin walitti himanii afaan Oromootiin nama keenyaan taphataa jiran isaan as jalallee jiranii gastii kana gubbaallee jiraachuu danda'an. Ofiimmoo afaan Oromoo qixa keenya haasaa. Nuti warra akkanaati bakka kennuu dhiifnee namoota qalbii jijjiiratanii dhimmi Oromummaa isaan dhukkubsu wajjin dubbachuudha malee bar waan asirraa dubbannu kana nama meeqatu haadha isaa itti dhabee ilmoo isaa itti dhabee yuunivarsiitii irratti waggaa 8-9 dura dararaa meeqatti dhabnee fayyaa itti dhabnee cinaacha keenya ciisuu dhabnee har'allee jiraachuu dhabnee jiraachaa jirra. Namni faayidaa xixiqqoo gowwoomsamee har'a saayidii mootummaa qabatee dallaala oofu baay'ee jira. Waan amma dubbannu kanaaf kan si balleessu sitti figu baay'ee jira. Jin kan dubbannu waa'ee lammummaa waa'ee Oromummaan Oromiyaa fi Oromoo walitti qabna jennee dubbachaa jira nuti. Akkuma amantii garaagaraa qabaannee biyya Oromiyaa jedhamtu kana keessa jiraachaa jirru akkasuma immoo Oromiyaa fi Oromoo walitti qabnaa siyaasa feene keessa illee jiraannu dhimma nama keenyaa dhimma saba keenyaa dhimmi dhiiga keenyaa dhimmamaa rakkina keenya jennee itti deemaa jira.
Kana gaafa gootanii nama gasirraa hundan dhaggeeffatina. Deebisinaafi. Mubaarak hoo taate sadarkaa nama dhuunfattuyyuu warri miidiyaa hawaasarraa dusa kana keessa diina biraati miti. Innumti tiiktookii gubbaasee arrabsu kun gochaas ajjeesuu danda'a. Gaafa kana gootu garuu gaafa miidiyaa hawaasaa kana gara siyaasatti fiddee uummata sagalee taatu waa hundaan ga'umsa, bilchina, yaada, of eeggannoo barbaachisa. Maammad waliin jiraachuu waliif jiraachuun gaafa jirani keessa wal gorsuun immoo namummaa oromummaa gochaanitti qaama nutti. Waan hunda addaan baaftanii beektan girdiif qumaa nama keenya iskiriishuuti wajji beekna. Kanarra jabaadha jedhee baddaa asirraa miidiyaa hawaasaa kanarraa lafa dhiitu waan Oromoo godhee haa bahe takka mataa miilan beekna. Silaa Oromoon osoo galateeffatee Haacaaluu Hundeessaa galateeffatee irra gumaasaa baasa. Jawaar Muhammad galateeffatee irra dhugaasaa baasa. Isaa garagalchee xiqqeessa. Gootota ekeraan isaanii boolla keessa jiran xiqqeessaa irra Oromoon arrasitti mu. Jiraatti duunee barnu jiraatti duunee jarana. Gaafa sababa hojjenna jenne namni tokko jiru dubbisu bar. Gaafa dhuunfaa keenya wabii dhabne akka godinaatti illee wabii dhabee sabni keenya akka aanaatti wabii dhabee akka gandaatti wabii dhabee haati teenya bo'uun isaa seenaa aanolee maallatti himta har'aa morma muramte seenaa eebbisaa addunyaa maallatti himta daadhii galaan kichuun bira rasaasni nyaate gumaa baafteerta Oromoo Haacaaluu gumaa baafteerta boo'icha Haacaaluutii fi daadhii galaanuu garaagarummaa qabdi gandatti akka Oromoo biratti garuu nama gootummaa wal fakkaataa qaban isaan lamaan kanaafuu isinitti dheeresse hoo sagalee taaneettan gara sagalee bakka gargaarti Oromoo jirutti deemnee sagalee taanee gochaan agarsiisu waa'ee karaa bansiisu qaama mootummaa sagalee taanee fi akka itti banamu irratti hojjechuu garuu qaama mootummaa diineffachaa qaama siyaasa biraa diineffachaa gamaa gamana utaaluu fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti viidiyoo ofirratti hojjettan borumooyyuu ragaa irratti ta'a waan adda addaa keessan galina naamusa namummaa naamusa seerummaa waa'ee siyaasaa dubbachuuf ga'umsa siyaasaa horachuu barbaachisa ga'umsa waa hundaaf qopheessuu barbaachisa ijoolleen teenya hin dogoggorina waa'ee sabaa dubbachuu fi waa'ee ajandaa nama dhuunfaa dubbachuun gargari. Waa'ee sabaa irratti namni wal dhiisu hin jiru. Abbaa feete haa taatu, mataan haa dhaabattu. Abbaa feete tifoota abbaa feete haa taatu. Dhiigummaa keenya nu rakkisa, namummaa keenya nu rakkisa. Yookaan akka horii faagulloo itti kennanii waanuma sitti kennan nyaattee dhugdee gadi baateetuma Oromoo akka waliin taane akka waliif hin taane gochuun diinummaa kana jaalan jiru. Thank you. Dubbiin afaan itti sikutee obboleewwan keenya kanneen as keessa jirtan yaada keessan qaqqabasanii kennitu waan tokko isiniin jechuun barbaadamma. Garee Telegiraam Zamarkun Baqqalee yookaan Zamadee jedhu jechuudha. Garee Telegiraama Zamarkun Baqqalee yookaan Zamadee jedhu kan sabskraayibaroota jechuudha yookaan ammoo fooloworoota meembaroota jechuudha 1,118 almost 1,120 jechuudha laadhaa. Garee Telegiraamii kana keessatti gochoonni suukkaneessaan gochoonni hammaatan ilma namaa miti seexanii dalaguuf qaanfatu ta'anii isaa wal ijaaranii duratti dalagaa jiru. Warri sinama miidiyaa irratti argaa jirtan kun jechuudha. Namoonni barbaadanii jettan fuulli linkii kanaan isin erga jechuudha. Guutuu jechuudha isinii galaa jira miti. Sabskraayibota nama 120. Kun hundi wanta achi keessatti dubbatu diinummaa Oromoo fi hammeenya Oromoo fi viidiyoolee hedduu nama rifachiisu. Kan hirriba nama hin qabsiifne jechuudha isinii galee. Isa akkasii turratti dalagamaa jira. Keenya garuu asirraa taa'ee anaan yoo waan tokko dubbachuuf jedhe karaa anniif inni jechuudha. Xiqqoos taatu namni 10 walitti haa dhufu. Namoota jechuudha beektee karaa adda addaatiin walitti finnee kaanee Oromoo kana karaa kamiin gurmeessinee waan bu'aa qabnu wayii waliin haa goonu hin jedhu. Timsinnaa ofiitii teessoo irra tashkarkaarii irra teessee kana dhuunfaadhaan faayidaa dhuunfaatii fi gurraa dhuunfaa malee dhugumatti wanti uummata kanatti dhagahamee kan quuqqamtee gubattee hojjettu wallaahi nama muraasa yeroon kana jedhu na jaalladhaa fi miti fakkeessuudhaaf miti. Gareen isaa eenyu kan jechaa jirtan kunooti. Zamarkun Baqqalee yookaan Zamadee jedheetu isa jalatti maqaachi kaa'anii nacci waan kan jedhu profaayilii diskiripshinii isaa yoo asirratti laayivii liinkii agarsiisee jira jara keenya tiktookiin istiraayikii natti fida dhorkaadha waan ta'eef piraayiveetaayizeeshinii. Isinii galee keenya namni nama 12-13 illee yeroo wal ijaarte jette jechuudha telegiraam irratti. Deemi riippoortii godhe yeroo jedhamne sabskraayibii gootee as garagalti. Fooloo gootee as garagalti. Uummanni kun akka ijaarsa qabutti nummiine iyyuu. Wallaahi akkan isinitti hima nummiine iyyuu. Dhalootni amma miidiyaa irra jiru kun Oromoodhaaf hanganni bu'aa buusirra hanganni gufuutti ta'ee sababa ajjechaa Oromoo akka ta'aa jiru kana quba beekadha. Aanasii dabalatee jechuudha. Sabni kun akka du'uuf akka ajjeefamuuf akka gidirfamuu fi anaaf sirraa ka'aa jira rakkinichi jechuudha. Anaaf sirraa ka'aa jira dogoggorichi. Mootummaan keeqinaa warra bosona jiruun keeqinaa hin arrabsinaa. Warra faannoo ta'ee hidhatee dhufee uummata keenya miidhuun arrabsinaa. Anaaf situ uummata keenya ajjeechisaa jira. Summii marzii afaan koof keessaa ba'u kabaja dhuunfaatii fi beekamtiidhaa fi foolowara dhuunfaa keetiif qabduuf jecha eegee kee micciirtee fiigichaaf jecha salphinni saba kanaa akka inni furmaata hin arganne gochiisaa jira. Haqa si hedduuftuu kana fudhaa dantaa keessanii itti fufaa abbaan dabaree.
Ayyee dhugaadha waan haasaamuu qabu hundayyuu haasoftaniittu wanni na ajaa'ibu waan miidiyaa kanarraa hundumatu goota ta'ee hundumatu beekaa ta'e yeroo har'aa kana kan nuti rakkanne akka daninaatiin sila galaana taane kaane immoo beekaa gaafa hundinuu beekaa ta'e jedhu gaafa hundinuu goota ta'e jedhu rakkoodhannisi sababnan kana jedhee fi gaafa beekaan baay'ate hundinuu an beekaadha jedhee inni beekumsa qabus inni beekumsa hin qabnes goota ta'e jedhu waa'ee gootummaa isaa deengadda jechuudha akkuma isin jedhaa jirtanu an dhugaa dubbachuu taanaanii mana gastii nama hedduun seenu yoon seene Maammadii kanaa yookaan Mubaarakii yookaan tokkummaadha. Nan ilaalammoo yaada ijoolleen dabarsan hundinuu maal jedhaa turan gaafa sana guyyaa nama qofaaf ture waa'ee gargaarsaan dubbatinaa dura haaloo ba'annaa gumaa keenya kaffalannaa gorraanee isinitti agarsiisuu qabnaa akkuma sabni sun akkas nu godhee jedhaa turani akkas miti silaa dubbiin jalqaba bakka rakkoon itti dhalate sana rakkoon sun uummanni achi keessa jiru warri lubbuudhaan jiru maal keessa jira akkamitti warra afan kanammoo bira dhaabbachuu qabna akkamitti gargaarrachuu qabna gara eeyyama mootummaarraa fudhatanii gumaa baafachuuni harruma kaanii harruma baafachuun kana dhiisaa inni kun diraamaadha tarii yoon dogongore ana dabalatee tarii namni beekumsa gurguddaa qabanus as keessa jiru akka itti ba'utu jira. Haqni ilmaan Oromoo hedduu kana duras kan karaa malee kan haqa malee dhangala'e kan agawwanaatti achi buuteen jaraa dhabame meeqaan meeqa jira gumaa jara sanaayyuu namni kaffaleen jiru amma wanni furmaataa nuti lafa kaachuu qabnu akkamitti daandii kamiin uummata lubbuun jiran kana gargaarrachuu dandeenya kallattii kamiin walitti dhufnee afaan keenya tokko ta'ee har'a nu hundinuu gastii banannee achirraa yaada nutti dhufe haasa'uu dhiifnee ummata bakkee jiru kanaaf ummata